osoo ergaa tokko kaan immoo gorsi tokko gorsiin jedhamte maal gorsitaan? Namni si kabaje si jaallatu atis kabajetti agarsiisuu qabda nama jaallatee si hordofuuf. Abdii jechuun hiriyaa ijoollummaa jennuun danda'ama. hiriyaan baay'ee jaalladhudha dhuguma waamicha koo kabajee asitti argamu kidhaan guddaa galatoomiin siin jedha. Atis guddaa galatamii botiku. Mee istiidiyoo kana akkamiin argite? Bareedaadha baay'ee ajaa'iba. Hojii haaraadha kan nuti eegalaa jirru gaa akkuma beekamu poodkaastiin afaan Oromoo biyya keenya keessatti xiqqoodha miti. Baay'ee. Amma dandeenye xiqqoo wanta nurraa eegamu mee osoo hojjanne kan jedhuraa keedha kan hojiin kun eegalame gaa. Dhuguma amma sirra deebi'uudhaan dhufuu keetti guddaa natti toleera. Baga nagaan dhufteen siin jedha. Namoonni baay'ee durarraa akkuma kaasuu yaade gaa hiree jaalalaatti baay'ee si beeku. Namni baay'ee si beeka jedheen kan yaadu. Namoota si hin beekneef mee osoo of barsiistee gammeedhaan si beeku. Nuti immoo Abdii Shoo jenna. Iskii mee of nu barsiisiti gara haasaa keenyaatti deemna. Tole maqaan koo Abdiisaa Eeliyaas jedhama. Gammee yaa'u kan kaaraaktarii maqaan kaaraaktarii gammeedha yaa'u Abdii naan jechuu dandeessa. Haa guddaa galatoomii hireen meerree jechuu hin oolan daawwatnoonni keenya hireen maaf hin dhufnetta? Hireen jirti manatti dhiisnee dhufne mana eegdu jennee dhufne beekta. Guddaa galatoomii Abdii Shoo koo meegaa akkuma duran si kaasee gaa maqaan kee inni sirriin Abdiisaadha garuu Abdii jechaadha kan haasaatti fufnu mee duraan dursa Abdiin eenyudha? Eessatti dhalatee guddatee haalli guddina ijoollummaa isaa maal fakkaata kanarraa osoo eegalle? Abdiin egaa abdii madha anumadha. Haalli guddini koo yaa'u beektaa yaa'u daawwattoota keenyaaf daawwattoonni akka beekaniif beeksisuuf malee sirriitti ol beeknaa. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 4 keessattidha. Ijoollee Naqamteetti. Ijoollee Naqamtee. Caaleeqaa. Caaleeqaa. Naqamtee mattiin guddadhee barnoota koos achumattiin xumuree jalqabummaa kaasee elementarii Calalaqii. Mantaa Calalaqiitti baratte. Calalaqii baradheera. Iddoon hin seenne jiru kaatolikii askiituun taane adventistii. Adventistii okay. Moggaa lamaan tokko achi baradheera. Irra jooreera. Haayiskuulii immoo Biiftuu Naqamteetti baradhee. Biiftuu Naqamtee Duwwaa 2 jechuudha. Maskee jennaa. Maskara mul'atti. Achittiin xumuree sana booda 10ffaa irratti qabxiin akka carraanaan dhufnee turre kolleejjii dhuunfaa seenee barnoota faarmaasiidhaan xumuree siikoos xumuree fixee yeroo muraasa akka apaarentii moo maal jedhama achuma mana qorichaa dhuunfaarra yeroo muraasa hojjedheera sana booda akka carraa gara Finfinnee dhufee jechuudha dhimma maatiif hin dhufee yeroo sana booda hojii adda addaa keessa seeneera. Hojii karaa kan fayyaa wajjin ol qabatee hojjechaan ture faarmaasiiliin. Sana booddee gara artiitti deebi'ee jechuudha. Gara artiitti osoo hin dhufiin dura mee ijoollee Naqamteedha jennee ragaa haalli guddina ijoollee Naqamtee yeroo baay'ee amma keessumaa dhagaa jirte yoo ta'e ijoollee Naqamtee gaafa jedhamu nagaamti ijoolleen kana duraanis mucaa tokko hojjedhee ture. Ijoollee Naqamtee jedhee kan viidiyoo hojjetu tokko ni jira. Mucaa Naqamtee ta'uu keetti maaltu dhaga'amame? Baay'een itti boona. Dhugaa baay'ee manatti tola baay'een gammada. Dhalataa achii ta'uu kootti. Bakka yaadda akkuma haadharraa dhalattee akkamitti jaallatta. Miira sanatu natti dhaga'amaa jechuudha. Dhugaa baay'ee dubbachuuf baay'een gammada baay'een itti boona. Biyyan baay'ee jaalladhudha. Biyya bakka nagaaf qabeenyaa uumamaadhaanis kan uumamteedha beektaa. Wallaggaatti dhalachuun kun keessumaa Naqamteetti baay'ee manitti boona baay'ee natti tola baay'een gammada. Yaa'u jira akkuma jetti TikTok irratti ijoollee Naqamtee yaa'u beekamaadha. Nagaadha. Baay'ee of jajjanii kan jedhan ni jiraatu. Of jajjuun taane hundumtuu dhugaa dubbachuuf biyyatti dhalattee namni jibbuun jiru. Namni jibbuun jiru namni hundumtuu biyyatti dhalatteen jaallata. Anis miiruma sana waan hin qabuufidha. Innaa baay'een itti boona jechuun barbaada. Boonneet. Mee haala guddina ijoollummaa keetti gaafan deebi'u maatiin kee guddina kee har'atti ga'umsa kee har'aatiif gahee akkamii taphataniiru keessumaa mee maatii keedhaaf ijoollee meeqa faadhaati?
Jamii qaffaadha. Afraffaa. Afraffaa. Kanaaf mana keessa ijoolleen baay'ee jijjiiruu jechuudha. Eeyyee jiru. Kanaafuu Bololii koo jiru. dhugaa dubbachuudhaaf naqamtee irratti yeroo baay'ee jirumni social lifein baay'ee kan namatti toludha. Ollaa wajjin taphannee guddannee kan har'a geenye. Kanaaf haala guddina kee fi ga'umsa kee har'aatiif maatiin kee gahee maalii ba'ataniiru? Dhugaa dubbachuuf yaa maatiin kee jalqabummaa gaaf guddina kee irratti iddoo olaanaa kan fudhatu isaaniidha. Sodaachaas guddannee jaateef. Jalqabuma ijoollummaa keenya irraa kaasnee nu eegaadha kan isaan nutti dheekkamaa nu reebaa yoo balleessinis nu adabaadha kan nu guddisanii. Ani immoo ammanattis rakkisuun ture meebii ijoollummaatti daa'imatee rakkisuu hin danda'a malee nama ammanattis rakkisuun turre. Yaa maatii kokko ijoollee kaanii gargaaraa mana barnootaatii manadha mana hojii yoon jiraatiin an gargaara sirriitti. Sana booda yoo gara mana amantaafaa kana namni ture kananii baay'isu. Guddinni koo sana keessa jaa tureefis haala gaariidhaan guddadhe jechuun nan danda'a. Amala adda ta'e kan rakkisaa ta'e ofii koof qaba jedhee waa'ee ofii kellee namoota bira gaafannee dhugaa baasisna. Dhugaasiif malee ofii kellee dubbachuu hin dandeessu garuu afaan guutee kana dubbachuu danda'u immoo ammanatti wanta rakkisaa amala rakkisaa ta'e qaba jedhee yaadu. Manta maariittoo barataa jeeqaa moo barataa amala qabeessa moo barataa akkamii turte? Barataa jeeqaan ture. Mana barumsaatti baay'ee man jeeqan ture. Bakka baay'ee man rakkisaa maal siin jedhu. Amma ari'amuu faatti geeraa yaa maatiin hin bilee. Finne geessine kan nan dhiise malee. Ollaa karaarraa qabdee geessaa turte jechuudha. Akkoo koofaan geessan ture. Akka isaan hin eegamne akka hin eegamneef yaa. Akkas godheera. Keessumaa maskeetti baay'ee rakkisan ture. Baay'ee man jeeqan ture yaa ammanattis. Guddanni har'a geenye irra gaa. Diidhaa mallee inni jiru. Miiqaa amma irra caalaa kan taasofnu yeroo kana daawwattoonnis kan isaan sirriitti si beekanii aartiidhaan. Mee akkamiin akkanatti gara aartii kanaatti dhufte jalqabi isaa nu yaadachiisime? Jalqabi aartii akkam ture beektaa? Anillee dhugaa dubbachuuf jalqaba fedhii isaa baay'een qaban ture. Ituun tiyaatira baradheessin jedhan ture gaafanii haayiskuulii xumuree meebii carraa gibbii galuutuun qabaadheera ta'e meebii tiyaatiraan baradhan ture. Garuu hin taane yeroo sana akkuma sitti mana amantaa keessan ture achi Bataskaana Gabrieliin jira. Achiin tajaajilaa ture. Inni immoo bakka amma jireenya koo ammaa fi baay'ee bakka guddaa kanan qabu Bataskaana sanaaf jechuun baay'een iddoon itti of bareedhaa barumsan iddootti baradheedha. Guddina koof amman keessa jiruuf qajeelummaan keessa jiruuf bakka maalni siin jedha jechaan qabu. Inni achitti ture anillee ammanatti ijoollee walitti qabni diraamaan hojjetama ture. Sanbata qophiin adda addaa gaafa jiraatu qopheessina ture. Yeroo sichallee an xiqqoon hirmaadha badaa sammanatti keessan turre gara faarfannaa fa'aa kana ture kan koo. Garuu na yaalan ture yeroo sana immoo fedhii isaa baay'een qaba barachuufis immoo haalli isaa mijatu yeroos aartiin gara naqamtee kana hin beeku ta'e hin beeku garuu hin jiru. Nuti hin beeku malee kan si dhibu jechuudha namoonni bira gaafa haasa'anii gumiini osaa bukkee intini jiramti beeksisa mamraa achitti ijoolleen amma leencoo sirbaa jechuudha isaan tiimii wayii qabu turan jedhan ijoolleen gaafa odeessan dhageera nuti anis amma ergan bee booddeedha kan hin dhagee ani maaliif aartiin akka jiru akkas akka ijoolleen hojjetan naamin hin beeknu turre odeeffannoo isaa hin qabnu ture natti fakkaata. Sirriidha. Yeroo si egaa nuti hin beeku odeeffannoo isaas hin qabaatiin ollee ta'uu danda'a. Miiruma qofas ta'ee immoo ta'uu danda'a yeroo sicha gara fuulduraatti yaa'u. Kana nuti yaadnu gara magaalaa guddaatti dhabna. Barnooti sunis kan inni jiraata jennee yaadnu waan ta'eef yeroo sicha naaf mijannee achumatti garuu yaalaan ture. Sana booda asii hojiif gaafan dhufu sagaleedhaan kaanaal pilaasii meebii beekta yoo ta'e kaanaal pilaasii irra sagaleedhaan hojjechaa ture. Aktiingii gara afaan Oromootti jechuudha. Inni immoo keessumaa miira kan fayyaadhaati gara sana gaafan deemu baay'een itti gammadan ture. Akka taatummaa akka jaallattu si godhe. Taatummaa akkan jaalladhu na godheera. Sagaleedhaanis gaafan hojjedhu natti toleen hojjedha baay'een jaalladha hojii sana dhugaa dubbachuuf baay'een hojiitti boonudha amma ammaatti hojiin hojjedhe keessaas baay'een jaalladha. Odeeffannoo qabda turtee garuu akkamittiin dhimma garuu kaanaal pilaasii kana iyyuu jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen Oromoo baay'eedha kan isaanii deebiingii irratti kan isaan hirmaatan. Jalqaba kamiin deemteetti gara kaanaal pilaasiin? Kaanaal pilaasii kanan deeme nama achi hojjetu tokkotu ture. Beeksisi ba'ee ture yeroo sana.
beeksisa sana argeen deeme sana booda torbee lama boodadha kan isaan waamanii yeroo sichuman qacaramee jechuudha gara waggaa lamaa jennee Kanal Plus hin cufame sana booddeedha gara diraamaa hiree immoo carraasaa arganne hoogganaa keenyatu walitti nu qabee isasumaan galateeffachuun barbaada walitti nu qabee diraamaa hiree jalqabnee jechuudha diraamaan hiree anaaf jalqabadha baay'een kaarakteera meen kaaraakterii ta'e baay'ee bakka sodaadheessin ture garummoo si milkaa'eera naaf milkaa'eera jedhee yaada jaalatamummaas baay'ee argateera yeroo gabaabaa keessatti እና ከረሰነን ደሜ አክቲንግ ጋር ከረ ድራማ ሄሬዳ ከነን ጀልቀበ ጀቹዳ ጀልቀምኒ ኮሰዳ ባይነት ቦና ባይነት ተወለዱ ጋር ገሜት ሄጀቹ ኮፊ ገረ ካራክተሪ ገሜትን ኡፍና ኬና ከና እቹን ዮም ነከነቲ በርቲ አከቲ አክቲንግ ወጅቹ ደንዴ ታቱማ ከናን ወጅቹን እንዳይቴ ከነቲ ያዴ ዮም ነከነቲ በርቲ ገር አመ ጋፈ ገረ ካናል ፕላስ ኡፍቴ ዲቢንጊረቲ ሂርማቱ ማልቱ ተደጋመቱ ሬሚ akkami beektaa bataskaanuma sana keessatti yeroo yaallu ndabanamni rejoollee gaafa tabannu annama akkeessuufaa kana xiqqoo si milkaate naa milkaa ijoollee natti kolfu ataktara ta'uu qabda turte naamnaan jedhu yeroo sana isti wanti keessa kee miirii jiru sunis immoo baadhu facaateef atakkas ta'uu qabda turte gaafa jedhan fiilmiiwwan jiran yookiin diraamaa afaan amaariffaatiin hojjetame afaan oromoodhaan illee amanattis jedhee yaaduun hojjetamne jechuun dandeenya dhugaa dubbachuuf gana amma ka'umsarra jira amma eno guddachaa jira galatasaa amma haala gaariirra jira yeroo sana ilaalla yeroo sana immoo miirri koo baay'eema bakka aktuun akka isaaniitti jedhee yaadan ture iddoowwan adda addaa na yaala footoo ergitee kan kastisi godhan jiru koorasiidhaan yaalaan ture yeroo sana immoo miirri bakka meen kaaraakterii ta'eetuun hojjedheefaa jedhee yaadii jiru naqamtee matuu jirtudha moo as ergan dhufeeti naqamteetti miti naqamteetti hojjenne asuma ergan dhufeeti sana irratti hirmaachaan ture amma kunoo gara hiree irratti seenne jedha sora dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti diraamaa afaan oromoo walitti fufiinsa qabu yeroo dheeraadhaaf akkas nama bukeetti jaallatamee anaaf akka jalqaba kan yaadu keessumaa immoo dargaggootaan kan hojjetame jechuudha diraamaan kana dura yaadannu koo hojjetaman ni jiraata garuu keessumaa akka afaan amaariffaa irratti hojjetamuu fi afaan oromoffaan gaafa laallu parsantaa xiqqaadha baay'eema jechuudha kanaafuu carraa guddaadha jedheen kana yaaduu gara kanatti dhuftee hirmaattee kaaraakterii namatti toluudhaas immoo kanatti hojjechaa jirtu gatteef kaaraakterichi gaafasti kennamu nan danda'a kan jedhu dhagaama ture immoo ayina tulfaataa osoo jijjiirtan kan jedhu yaada qabda turte yaada akkasiin qabuun ture kaaraakterichi gaafa fudhadhu natti tolee gammadeeni garuu sodaadheera xiqqoo jalqaba sichaatiif jalqabaan immoo meen kaaraakterii sana fudhachuun ijoolleen wajjin jiru sun ijoolleen aktiingii baratan maal jiru maybe tu isaan hojjetu jedhee namoota yaadu jiru garuu immoo yaa'u sirraa amma deemamtiire jalqaba kaasee amma episoodiin jalqabaa amma naannoo dhugaa dubbachuuf natti hin tole bareechaa amma deemtaatis muuxannoo irraa argachaa fooyyessaa hojjechaa deemta jaatiif jalqabarra maybe na sodaachisee ture garuu immoo haala gaariidhaan baadheera jedhee namanaa ammarra wal barreerra gammee wajjin sirriitti wal fudhannee hojjetaa jirra jechuudha. Kaaraakteriin gammee fi abdiin akkamidha walitti dhufeenya ni qabaatu amma abdiin ni jiraata kaaraakteriin gammeen immoo ni jiraata ammalaan akkamidha kaaraakteriin keessan wal fakkaata moo garaa garaatti yaaddu? Kaaraakteriin keenya wal fakkaata gammeen jaamala qabeessadha jaarakkisu miti nama jaalalaati amma dhuguma nama jaalalaati anis nama jaalalaati amma nattis nama rakkisu miti amala qabeessa kan ta'edha garuu inni xiqqoo sooressadha mucaa sooressadha sarratti adda baana amma dhufaa jira amma yeroo booda dhufuun isaa na harki caalu wal fakkaata dubbachuuf gammeen nan rakkisne sanaafis nan rakkisne anis gaafan fudhadhu gaafan ilaalu diraamaa iskiriiptii gaafa ilaaltu manatti wanta natti ulfaatu ofumaan ta'e hojjedha jechuudha akkuma koodha malee itti dabalee wantoota miira koo jijjiiree hojjedhu hin qabu anumatu jira jechuu dandeessa. Yeroo baay'ee kaaraakteriin nama qoru amalaan adda gaafa ta'u xiqqoo nama qora jedhee yaada kanaaf iyyuu kaaraakterii kana gammeen
siif akka kennametti si ta'ee gatii hojjechaa jirtuuf salphaa ta'a jedhanii kan yaadu. Mee hireenoo akkamiidha akka kaarakteriitti jechuudha. Isaanis amma kan dura wal bitturtanii garuu. Dura jalqabumaa kaasnee waliin hojjenna turre. Okay. Deebiingii irratti jechuudha. Deebiingii irratti hojjenna. Tiimiin kun akkamiidha amma gaafa hojii garaagaraa irratti deebiingii fi kun gatatummaan garaagarummaa guddaa qaba miti. Gaafa dhuftanii hojjetan akka afaan Oromoo jalqaba keessan hunda keessaniif iyyuu amala ofii jechuun namni amala adda addaa qabaata miti. Sana wal bira qabsanii deemsisuudhaan hojii irratti wal arganii akkanatti fakkaatutti yeroo tokko yeroo dheeraadhaaf wajjin turtu mini. Waraabbii yeroo dheeraadha kan inni fudhatu. Tiimiin keessan maal fakkaatu ture? Tiimiin keenya baay'ee rakkisne gaafa diraamaa irratti seennuus jalqabu namoota wal beeknu wanta taaniif maatii madha miirama maatiitu nutti dhaga'ama ture. Ganaa wal baruuf yeroo nutti hin fudhanne hojii matti seenne wal baruuf anaaf irreen sirriitti wal beekna jaateef jalqabumayyuu bakka skriiptii makeenya san ilaallee hojjechuudha malee ganaa wal barree amalli shakkamidha maal sirriitti wal beekna jaateef miira maatiitu nu gidduu jira jaateef amanatti nutti ulfaanne miiruma sanaan hojjechaa jirra jechuudha. Amanatti wanta nama rakkisu hin qabu. Waraabbii irratti amma egaa yeroo dheeraadhaa kan namatti fudhatu miti bakki yeroo dheeraa ni oolama. Kanaaf haalli waraabbii keessanii maal fakkaatu ture? Haala kamiidha kan isin tokkummaadhaan hojjettanii? Xiqqoon rakkisaa bakki irraa hojjetaa aduun jira gannis jira chaalenjii baay'ee qaba waraabbii gaafa ta'u sagaleen hin jeeqaa waan baay'eedha kana teekdee hojjettu biyaa inda zasiiniitu waraabame qofaatti gadhiifameeti baay'ee dadhabbii baay'ee qaba dhugaa dubbachuu fi iskeejuulii maan hojjenna jaatee fi rakkoonis hin jiru rakkoon jiru sagalee wantoota numa jijjeeqan irraan kan hafe wal arginaa iskeejuuliin of ba'uun episoodii qabnu irraa siinii keenya hojjenne hundumtuu xabaan biyaan disa siiniin bakka malee siin jedha koomedii ta'uu danda'a baay'ee xabannaa baay'ee ijoollee wal beeknu walitti qoosnaa akshin faa jedhamee yeroo itti kolfifaa bakka baay'ee marakkannee xabannee maal jennee miira keenyatti immoo deebinu jira jaatee fi dhugaa dubbachuuf baay'ee jaalalaan hojjenna. Baay'ee namatti tola. Mee gaafa immoo namoonni amma olola yookaan immoo haasaa garaagaraa gaafa namoonni kaasan dhagaa keessumaa namni deebiingii hojjetu gaafa gara fiilmiitti fidu waan gara diraamaatti dhufanii kaarakterii akka deebiingii sanaan haasaan isaanii deebiingii fakkaataa taatummaan isaanii sagaleen isaanii xiqqoon gosa isaanii kan jedhan jiru. Asirratti maal jettame? Koomentii irrattis jira nu qaqqaba ture. Garuu jalqaba gaa wanta tokko yeroo dheeraaf gaafa hojjettu sana keessaa baattee gaafa gara aktingii kaameraa fuuldura dhaabbattu immoo adda addummaa qaba sagaleedhaan hojjechaa turte gaafa kaameraa fuuldura dhaabbattu reaakshinii baay'ee agarsiisuu dandeessas miira harkaan ijaan naasu waan wantoota adda addaa gaafa sagaleetu ammanatti si rakkisuu dhiisuu danda'a miira sana dhageessaa hojjechaa jaateef jechuudha gaafa sagaleetu kana garuu taatee hojjetta wanta ta'eef meebii rakkisa. Yeroo jalqabaanis xiqqoo nu rakkisa ture. Gara sanatti sin gootata? Gara isaa deebiin jechuun sana jaabarreef meebii sun nu rakkisuu danda'a ture jalqabarraa. Yeroo booda garuu ilaalle koomentii jirus immoo uummatarraa fudhannee koomentiin akkasii waan nu qaqqabeef fudhannee sirreessinee garuma aktingiitti garuma eenyummaa keenyaatti gara aktingiitti haasaama goonee bareechinee amma hojjechaa jirreedhaan yaada. Isa kamtu cima garuu taatummaadhaan hojjechuun moo deebiingiitu cima? Taatummaatu cima natti fakkaata. Akka kootti taatummaatu cima. Sababni isaa kaameraa wanti hundumti kee kan mul'atu kaameraa fuuldurattidha. Sagalee akka barbaadde taatee irra deddeebitee iyyitee miira namicha sanaa nama hojjettu sanaa ilaalaa sagaleedhaanis fiduu dandeessa. Garuu kaameraa fuuldura dhaabbattee gaafa hojjettu waan baay'eetu sirraa eegamateef waan ta'eef inni ni ulfaata. Kanaafuu kan kaameraatu ulfaata. Namoonni baay'ee aktingii dhugaa dubbachuudhaaf namni baay'ee gaafa tolan hundumtuu keessumaa fiilmiin haaraa ba'eennaan hundumtuu artistii ta'uu barbaada taatummaadhaan kaarakterii wayii fudhatee hojjechuu barbaada. Namni fedha qabu tokko gara aartiitti dhufee taatummaa kanarratti akka hirmaatuuf maal gochuu qabattee yaaddame? Dhugaa dubbachuuf addunyaa keessa jiraannu keessa harki caalu aktingii hojjechuu nama barbaadudha. Baay'een taatummaa namni hin jaallanne hin jiru. Nama muraasadha iyyuudha kan taatummaan jaalladhu maal jedhee haasa'u nama muraasadha baay'ee.
Kanaafuu anaa nama karaa koo diraamaa hiree keessaa akkamittiin dabalamuu danda'a akkamittiin nu galchitu naaf koomentoonni akkasii jiru karaa keessaa kam naaf barreessanii maal jiruun garuu amma baay'ee salphaadha baay'ee gara aktiingiitti dhufuun amma yeroo kanarra keessumaa ijoollee jiraniif dhaloota yeroo kanarra jiraniif baay'ee salphaadha. Sababni isaas teekinooloojiin harka isaaniirra jira. Aktiingii amma baay'eetu baratanii gaariidha akka yaadaatti. Akkasumas immoo baratiin warra baratee caalaa immoo kan hojjetanis jiru. Kennaadhaan kan qaban. Warri kennaa sana qabanii sooshaal miidiyaadhaan fayyadamuudhaan uummata bal'aa bukkee eeguu danda'u. Meebii qarshiitti argachuu dhiisuu danda'u. Kaffaltiidhaan hojjechuu dhiisuu danda'u garuu uummata bukkee ga'uudhaan karaa tiiktookii karaa yuutuubii fiilmii ati dhamaatee waggaa meeqa hojjettee bajeta guddaadhaan hojjettee caalaa kan ilaalamu uummanni kan si beeku gaafati fuutee sooshaal miidiyaa irratti baatudha akka tiiktookii fa'aa kana yuutuubii isadha kan ilaalamu jaateef. Sun immoo baay'ee salphaadha harka keerra jira bilbiluma harka keerra jiruun fuutee hojjetta namni immoo hojii keessi jaallannaan si ilaalaa jechuudha. Kanaafuu gara aktiingiitti dhufuufi fedha isaa qabu taanaan namni aktiingii hojjechuu barbaadu fedha isaa qaba taanaan yaaluma qaba bakka dirqama nama hojjechiisu piroodakshinii deemee barbaachuu maal utuu hin taane wanta harka isaarra jiruun jalqabee yeroo sana isaantu warra piroodakshinii piroodiisarootatu isaan bukkee dhufa jechiisuuf iyyuu jechuudha. Mucaa kana hojjechiisne kan jedhutu dhufa jaatee fi sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan yaada mataa isaanii aktiingillee qofatu hin taane bakka wanta dubbachuu barbaadan tokko ba'anii dubbachuu yaa akkuma beeknudha hundumtuu ba'ee dubbataa waan baay'eetu jira. Dargaggeessi yeroo keenyarra jiru sooshaal miidiyaa fayyadamataa sirriitti beeka jaateef irrakkatu jechuudha deemee sirriitti itti fayyadamuu danda'a. Baay'ee dhugaadha garbachuudhaaf yeroo kanarra namoonni baay'een keessumaa tiiktookiidhaan jireenya mataa isaanii kan itti godhatanii jiraatu miti carraa guddaadha. Kennaa qaban baasanii mul'isuudhaaf amma akka durii kaastingii nama iddoo biraa deemanii kaastii nu godhaadhaan namoota gaafachuun duraan eegamu. Akkuma jettee tiiktookii irratti namni kennaa qabu tokko ba'ee of agarsiisee jennaan kennaa isaa mul'ifatee of guddisuudhaaf jijjiiramuudhaaf yoo hojjete ni jijjiirama jechuu ni dandeenya. Kaaraakterii kee kanaanii namoonni gaafa si argan maal siin jedhume karaa irratti keessumaa amma kan namni abdiidhaan si beeka gammeedhaan immoo si bee namoonni hundinuu gammeerratti si beeku karaatti namoonni gaafa si argan ilaalcha akkamii siif qabu atoo akkamiin akkanatti keessummeessitume. Yaa kaaraakterii isaas baay'ee jaallatamaa jaatee fi anis laphee madhiibee deema sodaan qabu amma meebii kaaraakterii hamminaa kan hojjetanii maybe karaa irratti namni sin ajjeesa sin argata anaaf kan jedhu wanti sun dhugaatti fakkaachuu danda'a garuu jaalaluma irraa hin qabaniif kan kaanidha. Anaan karaa irratti gaafa na argan yaa nama akkuma nama kaanii na dubbisu anis akkuma nama hin beekuttidha kan inni si madhee dubbisu jechuudha. Kan si dhibu yeroo baay'ee jechuudha namoonni gaafa akkas sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo hojii garaa garaa irratti si beekanii gaafa si argan gaafa qaamaan si argan waan atis beektuun itti fakkaata. Kanaaf akkamitti eegu seerumaan akka isaan si dubbisanitti akka dubbistuun barbaadu. Kanaafuu namoonni koomisirratti kaafatanii hin jiraatanii abdiin hin koorra jedhanii. Amma ammaatti dhugaa dubbachuuf na qaqqabne sababni isaas uummata kanarraa wanti adda na godhu hin jiru. Meebii jaanii karaa yuutuubii karaa diraamaa kanaa mul'adhee fidha malee hundumti keenya jireenya wal fakkaataadha kan nuti jiraannu akkuma nama kaaniyaanis tiranspoortiin fayyadama baasiifaa fayyadamuu nan danda'a wal argina nan dubbisa namoonni wajjin jiru namni na bukkee taa'u na beeka diraamaa sii beeka miti fuula kee diraamaa akkamii jirtu nagaadha inni akkuma fireendiitti haasa'aa karaa keenyatti dhufnee chaawaa jennee gargar baanaa jechuudha malee miira addaa agarsiisuuf aan eenyudha. Korumaa lakkii waan akkasii hin jiru. Nama si kabajee si jaallatu atis kabajatti agarsiisuu qabda nama jaallatee si hordofuuf kabajee si hordofuuf atis miiruma sanaan jaalalatti agarsiistee kabajatti agarsiistee nagaa gaafachuu qabda sirriitti malee of tuulummaan hin ta'u. Hin barbaachisus keessumaa Oromoon safuu beeka miti kanaafuu safuudhaas gatitee fi guddaa namatti tola turtii bareedaadha kan nuti taasisaa jirru mee gaafa industiriin fiilmii yookaan immoo diraamaa akkuma beekamu afaan hundumaan akkuma addunyaatti qorumsa mataa isaanii qabaata. Kanaaf hiree qofaatti miti duraan dursa jireenyi mitiyyuu qorumsa mataa isaanii qabaata miti.
achi gaafa gara fiilmii industiriitti immoo dhufnu immoo innis of danda'ee qorumsa mataa isaanii qabaata. Siin kan qorumsa sitti ta'e maal dhaame? Dhugaa dubbachuuf wanti qorumsa natti ta'e jira jedhee yaadu. Karaan salphama si teessiif. Dhugaa dubbachuuf waaqayyoof galatu. Bakka kanuma keessa kootu naaf ta'e jechuu nan danda'a. Jalqabumarraa gaafa kan dabiingii sanas galus fedhii isaa qaba jaanteef fedhuma koo sanarratti hundaa'ee argadheera. Qormaataanis ta'u xiqqoo hin argadhu laata wanti jedhu akka jirutti ta'e garuu argadheera hojjedheera iddoon barbaadu sanas immoo hojjedhee darbeera. Aktiingii kanas immoo gara sanatti gaafa dhufnu miiruma maatii keessa namuma maatii keessa waan an tureef meebii karaan saanaaf salphaa ture jechuu nan danda'a. Namoota beeku namoota na beekan wajjin ijaan hojjedheef jalqabumarraan kaasee karaa sana dhugaa dubbachuuf chaalenjiin na mudate iyyuu hin jiru. Ati carraa qabeessadha jechuudha. Ayi namoonni baay'ee gatii guddaa akka isaan kaffalchiisuu ni kaasu inni mul'atas gatii ta'ee fi sibukeewoo rakkeewwan yookaan immoo qorumsa akka beektu jira kan jedhu kaasuu barbaadenna. Kan biraan immoo akkuma silasii kaasee namoonni baay'een gara industirii kanaatti dhufuu barbaadu miti. Dhuunfaadhaan namoonni dhufanii siyaasofsiisan ni jiraatu. Akka ajaa'ibaatti. Ani jechuun bakka produceras miti directoras miti. Ani hiree keessatti gahee mataa koo karaktera mataa koo kanan hojjedhudha. So gaafa na arganii bilbila kan jedhan jiru. Akkasumas immoo bilbila karaa eessaas ta'e hin beeku na argatu na bilbilu. Ani immoo yeroo sana boorsanii na hordofanii diraamaa haaraan gaafa jiru beeksisiin ba'a mitiire kastingiin gaafa jiraatu isa hordofaati karaa sanaa yaaduu dandeessuudha kanan jechuu danda'u malee. Umaa gochuu hin danda'u meebii ituun humna isaa qabaadhee production mataa koo qabaadhee fedha isaaniif jechisuu danda'e natti tola garuu immoo sana gochuuf amma hin danda'u jaan ta'eef beeksisawwan jiran biyaalanii yoon sunis milkaa'uu dheedee akkuma sila jedhee karaa mataa isaanii ba'uu ni danda'u tiktookiidhaanis ta'e karaa adda addaadhaan fayyadamanii of baasuu danda'u amma isaatii kana nama eeguunis barbaachisaa waan hin taaneef. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu namoonni gaafatan hundumtuu amma kan sila siin jedhee karaatti gaafa namni tokko si argu gammii yoo naam jedhee si dubbisee naamni si bira darbuu qofaarra si taasee sirkii kee fudhatee tusi wajjin haasa'e itti tola. Amma akkanatti fakkaatutti akka uumama keenyaa ta'ee namni nama beekamaa wajjin haasa'uu barbaada. Osoo koo guyyaa lama sadii si bilbili wanta si taasa'u qabaachuu dhiisuu danda'a. Namoota baay'ee bukkeetti wanta nargu gatii ta'eefidha. Kanaaf namoonni bilbiltan yookaan akkasii qabdan. Of eeggadhaa. Dhugaa namoonni baay'ee jechuun amma gabaabaa ammatti yookaan immoo waan salphaa jennu yaadu feesbuukiin jira miti. Feesbuukiin irratti barreeffama lama sadii gaafatti barreessitu namni sun wanta baay'ee si beeketti fakkaata. Kanaaf amma kaaraakterii keeraa ka'anii immoo jechuudha. Abdiin yookaan immoo gammeen nama jaalalaadha. Kanaaf namoonni naannoo keera jiran immoo wanta akkamiirraa eegumee keessumaa amma gaaffii murteessaa fi namoonni baay'ee baruu barbaadan tokkoon si gaafadha. Gammeen akkuma jiruttidha. Abdiin hiriyaa jaalalaa qaba moo hin qabu jedhu namoonni baay'ee. Yaa kanallee kaaseera kanaan durasi. Saati yeroo kanarraa dhugaa dubbachuuf amma miira dargaggummaa keessa jirra. Kanaan dura namni jireenya kee keessa dhufee deema nama waliin wal bartaa gara relationshippiitti sin fidda. Garuu ammarra kanan yaadaa jiru dhugaa dubbachuuf hojii qofadha. Akkamitti jijjiiramuu hin danda'a. Sana booda yeroo hundumaatti wanti hundumtuun taa'amti yeroo isaatti. Yeroo isaa eeggate. Kanaaf namoonni baay'ee CV agarsiisanii. CV agarsiisanii. Ilaallee abboona. Carraan isaa jira jechuudha. Garuu namoonni immoo lamaan isaa wal faana deemsuu danda'ama jedhanii jiraatu. Keessumaa amma argiteetta yoo ta'e namoonni milkaa'oon baay'een dhiirri tokko milkaa'uuf keessumaa ijoollummaatti milkaa'uudhaaf hiriyaa jaalalaa yookaan haadha manaa qabaachuu qabaa jedhu. Ati maal jetta asirratti? Shamarree qaxalee taanaan dhugaa dubbachuuf namni baay'ee si deeggaruu jiraachuu danda'a. Nama sirriitti si deeggaree si cina dhaabbatee hojii keessiif kabajee walii hojjettee kan guddattummaa jira obees giddiidha. Inni beekamaadha. Nama akka sanaatu hin dhufne. Nama akka sanaa shamarreen akka kanaa jiraannaan CV agarsiisattu. Carraan isaas ni kennameera. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu amma taatummaa jaalalaa jechuun fiilmii keessa diraamaa keessanis waa'ee jaalalaadha kan inni kaasu. Kanaaf namoonni baay'ee dhuguma dubbachuudhaaf shamarran baay'ee ni qoramu jedhee kan yaadu sababni isaas immoo mucaa bareedaa akkasii kan arganii callisu.
yaadu maafi yaadan hin jennu inni noolu garuu akkamti keessummeessaa jirta garuu nufu yaada nufa jedheen yaada machees inni bu'uura argitanii garuu waluma bukkee geessisaa jirra waluma biratti yaalama jirra. Kanaafuu amma inni hojii hojjedha agatee jechaa jiruu fi namni adeeg garuu jiraanna walii wajjin kan guddannu taanaa rakkoon qabu. Haa ta'u mee gara taatummaatti ammas haasaan keenya kan ta'u gaa waa'ee taatummaa irra naanna'aa oolla. Taatee kaaraakterisii kennamu tokko irratti haala kamiin qophooftamee taatee argamuudhaaf dhugumaan taatummaa si kenname san fakkaattee argamuudhaaf qalama mataa kee qabaachuudhaaf kalarii mataa kee qabaachuudhaaf immoo haala kamiin akkanatti hojjettu. Gaafa hojjedhu jalqaba irra iskiriiptii hidhamtee iskiriiptii koo sana ilaalee miira akkamiidhaan akka hojjetamu hin barreeffama iskiriiptii irratti iyyuu waan ta'eef miira akkamiidhaan akka hojjettu episoodii sana waan jiruuf sana irratti xiqqoo nan qophaa'a. Dhugaa dubbachuuf amanatti wanta kalarii mataa koo itti dabalumu waan jiru sababni isaas gamee akkuma sitti himee akkuma jalqaba kaasee anuma jedhee yaada. Akkuma inni haasaa jiru kanattidha. Sanaafuu amanatti baay'ee wanta sana dhiphisuun qabu miira adda ta'e waan hin qabneef iskiriiptii ma dubbisee nan qophaa'a. Lama sadii maybe jalqabarra gaafa baraa deemtu sin dhiista malee inshaakallaa akkamittiin akka hojjetamu reersii hin jiraata ture. Walumaan lamaan isa nama waliin hojjennu hin dubbannaa hin gallaa jechuudha kaameeraa fuuldura dhaabbannee hojjenna. Qalama mataa koo garuu gammee irratti dhugaa dubbachuuf humna godha kanuma hojjedhu malee. Anumatu gammeen abdii madhaa jetta. Kanaafuu amanatti wanta itti dabalu jiru. Hojii production irratti immoo gaa sirriitti akkuma kaasaa turre bakkee irratti hojjetama mana keessatti hojjetama bakkeewwan garaagaraa sosochiin taasifama gatteef adeemsa sana keessatti qorumsa badaaree anarra naannoo keerraa kan jiru kanatti kaastu akka production akkuma waliigalaatti garuu akkamittiin kan walitti sin fidee akkamitti filachuu dandeessi keessumaa sitti amanee akkamittiin kaaraakterii gammeessii kenname. Isa dhugaa dubbachuuf hin beeku garuu maybe gammee gaafa barreeffamu nama jiramtiire nama tokko gaafa yaaddee barreessitu shamarreen hiree jedhamtu kana fakkaatti kana gaafa jedhamu gammeen immoo kana gaafa jedhamu maybe yeroo sanarra immoo wal bira jaaturreef namni sammuu isaa keessa ture anumadha jedhee yaada sanaan filatame jechuu danda'a. Gammeesumatu ta'uu danda'a jedhanii natti kennanii tolee jedheen fudhadhee jechuudhaanis. Kuma zila kaasedha. Guddaa namatti tola. Mee namoota amma dargaggeessa tokkoof yookaan daa'ima taatummaa barachuu barbaadu tokkoof osoo ergaa tokko yookaan immoo gorsi tokko gorsiin jedhamte maal gorsitaan? Nama gorsanii qabu nama gara aktiingii keessa jiruuf miti. Nama aktarii ta'uu barbaadu tokkoof nama taatummaadhaan taphatu yookaan immoo of guddisuu hojii kanarratti hirmaachuu barbaadu tokko yookaan daa'ima tokko taatummaadhaan hojii jalqabuu barbaada jennuti. Nama sana gorsituu jedhamte maal jettee gorsitaani? Kanan jedhee gorsu jalqabarratti jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuu dhamteere waaqayyoon sodaachuu fi kabajuudha. Sana booddee immoo namoota hangafa isaaniitii kabajuudha. Artiimti jalqabumti isaayyuu kabaja barbaada waan ta'eef. Namas ol jiru kabajuu qabda. Gorsa nama guddaa dhaggeeffachuu qabda. Experience namoonni biraa dabarsan maybe acting keessattis biusiif danda'ame namoota sanatti dhiyaatte namoota baay'ee hojjetan jiru isaanitti dhiyaatte challengeewwan jiran akkamitti akka dabarsan muuxannoo isaanirraa fudhatanii baay'ee gaariidha jedheen naamana. Nani lammaffaa disipiliiniidha bakka amala qabaachuu qabu dhugaa dubbachuu fi acting keessatti baay'ee maal jedhama yerootti hojjedhu faa jettu jiraachuu danda'a irra deebi'u amala baay'ee challenge gochuu danda'a draamaa keessatti gaafa hojjettu wantoonni adda addaa si jeeqan gaafa jiraatanii hin taane irra deebi'i kana hojjedhu kana walitti bu'iinsi sin dhufa jaateef obsa baay'ee barbaada obsa qabaachuu qabu jedhee namana. Akkasumas immoo komunikaasii ogummaa sana keessatti kan ogummaan sun kan inni barbaadu ogummaan artii keessa seenuuf nama kabajuu fi kabajuudha. Hangafa isaanis kabajuudha. Gorsa xiqqoos ta'e guddaa fudhachuudha. Koomentiiwwan adda addaa immoo dhufuu gara aktiingii keessa gaafa seenanii waan gaarii gaafa hojjettu qofatu hin taane waan gaarii hojjettee koomentiin negatiivii ta'e dhufuu danda'a. Koomentii sana
okay jettee fudhattee ofii wajjin ol simsiistee akkamittiin sirreessuu danda'a wanta kana kan jedhudha. Si kaasuuf ture Maariyaam yeroo hundumaa jaalala duwwaa miti kaa daawwattoota biraa kan dhufu miti. Koomentiin badaan jiraachuu ni danda'a namoonni nama rabsan jiraachuu danda'a. Sirriitti. Sanoo akkamittiin kanatti ofuma keeffiyyuu kanatti keessummeessistu maaltu sitti dhaga'ama? Koomenticha ilaalta jalqabaa yoo arrabsoon jiraachuu danda'a. Arrabsoo sana irratti hundooftee kana balleesseera jechuudha. Nama kana gammachiisne jechuudha jettee of intanii jechuudha ofitti deebitee wanta sirreessuu qabdu sirreessita garuu immoo nama hundumaa gammachiisuu hin dandeessu. As bukkeetti beetiin itti tolee ilaaluu dandeessi. Si bira immoo namni jiru obbolooti kee kaan immoo itti toluu dhiisuu danda'a jaalladhu kana natti hin tolu jechuu danda'a jaateef nama hundumaa walqixa gammachiisuu hin dandeessu jaateef. In fudhatta komentii negatiivitee komentiin gaarii ta'es immoo baay'ee si deeggara jabaadhu itti fufii kun kan si jajjabeessudha. Komentiin negatiivii gaafa dhufu immoo waan akkasiin akkamittiin akkas jedhama jechuun qabdu dirqama fudhachuu qabda. Jiraatas immoodha sirriitti jiraata ganaa kana boodayyuu kana nuuf amansiisee jiru komentiin negatiivitee baay'ee dhufuu danda'a kana sanaaf qophiidha fudhannee ofitti wal simsiisee ofii koo wajjin. Ol simsiiseen komentii gaarii qofatu hin taane wanti badaan jiraachuu danda'a wanti hamaatu jira dhufuu danda'a beekamu wanta dogoggortu hin beektu nama sooshaal miidiyaa irra gaafa hojjettu wanti balleessitu jiraachuu danda'a sanaaf immoo of eeggannoo hin barbaachisan jedha kanaafuu namoonni gara aartiitti dhufuu barbaadan wantoota kana akka gorsaatti fudhatanii jedha. Of qopheessanitti yaadanii alfanii. Mee ammas gara duddubaatan si deebisaatii gaafa jalqaba diraamaa hiree waraabamtee gara yuutuubiitti deeme maaltu yuutuubii irratti gadhiifamee namoonni ilaalanii maaltu dhagahamee siiti miira akkamiitu dhagahamaa ture? Dhugaa dubbachuuf baay'ee manatti tolee ture. Naasofna ture yeroo sana gabaarra jirra akka jalqabaattidhas immoo dhugaa dubbachuuf afaan Oromoodhaan iskuul laayifiin kun hin baramne diraamaan dheeraa akkasiis namoota gurguddaadhaan malee iskuul laayifiidhaan hin beekamu ture. Sun immoo jalqaba ta'uunsaa nurratti eegaluunsaa baay'ee natti tola dhugaa dubbachuuf amma ammaatti diraamaawwan jiran shoort muuvii yookiin akkuma argitu karaa tiiktookii kan hojjetamudha malee. Walitti fufiinsaan kan hojjetamee hin jiru. Walitti fufiinsaan akka kana dheeraan hojjetamee hin jiru. Yeroo sana dhugaa bakka namoota beeku hundumaaf sheeriin godha inni ilaaluutti. Maal siin jedhu maatiin keefa maal siin jedhan amma keessumaa ijoolleen naqqamte. Gammeedhaan jedhu gammee taatee abbee jedhu yaa onaa bilbilu diraamaan keessan ariifiidha baay'ee gaariidha jabaadha komentii magaariidha kan dhufu jaatee fi wanta sirreessuu qabnus jalqabarraa kaasnee kunitu akkas gootanii jedhee karaa namoota nutti dhiyoo komentiiwwan adda addaan dhufa maatiirraas kaasee jechuudha. So isa fudhachaa hojjechaa jirra. Namatti tola baay'ee mee abdiin osoo taatummaadhaan ittiin fufne ta'e yookaan immoo otoo kaaraaktarii aktaras osoo hin taane ta'e maal ta'a ture? Jalqaba akkuma sitti mee fayyaadhaan mitiidhee kanan xumuree. Barbaaddeedhaan kan fayyaa galte. Yeroo sanarraa koorsiiwwan adda addaas jiru turani garuu fedhii kanan barbaade tures fayyaarra jaateef tuutee irratti meebii sumaan hojjechuu danda'an ture jedha. Isuma guddisee ammas gara fuulduraatti nafuu barnooti. Fedhisa qabda fayyaarratti hojjechuudhaaf. Amma aartii wajjin wal bira deemsisuuf xiqqoo ulfaachuu danda'a. Aartii irraa fagaachuu qabda yookiin dirqama yeroo guutuu barbaada fayyaan waan ta'eef. Aartiinis immoo akkasuma waan ta'eef xiqqoo inni na rakkisuu danda'a garuu immoo gara fuulduraatti hin oolu. Silaa fayyaarra. Dooktaris aktarasis ta'e. Neekna dhugaa dubbachuudhaaf yerootti kennamee hojjetamee jennaan namoonni baay'ee beeknu hin jirumne akkas profeshinii garaa garaa irratti kan hojjetanii jechuudha. Kanaafuu atis gara lamaan saadhaan dhufta jennedha kan nuti yaadnu. Mee kana booda'oo abdii eessatti dheegnuuni maalitti dheegnuuni kaayyoo garaa garaa namni ni qabaata maal yaadaa jirtame? Dhugaa dubbachuuf induustiriima fiilmii keessattuu ture natti tola. Sana cinaanis immoo hojii adda addaa tuun hojjedhee natti tola hojjechaa sin jira waan ta'eef gara aartii irratti garuu industirii fiilmii keessa turuu baay'een barbaada. Sababni isaa amma akkuma argitu industiriin fiilmii afaan Oromoo baay'ee gadi bu'aadha jechuun danda'ama. Ganaa kan guddina irra jirudha. Sun guddatee argummoo baay'een barbaada. Namoota sana keessa namoota aartii Oromoo guddisan keessaa jiraachuun barbaada. Gara fuulduraatti aartii diraamaawwan adda addaadhaan filmiiwwan adda addaadhaan
yoo rabbi jedhe immoo gara fuulduraatti seenaa mataa keenya iyyuu jireenyumti keenya iyyuu gara fiilmiitti jijjiirame fiilmii wanta ta'uu danda'u jaateef sanas seenaa mataa keenyaadhaan gaafan gahaadha iddoo sanaaf gahaadha jedhee yaadu itun gara sanaan dhufee natti tola. Kan biraan yaa'u aartii Oromoo guddisuu keessatti namoonni gahee fudhachuu qabu jedhee yaada sababni isaas amma hundumtuu kan haasoodha kan jaalakuma haasaan jiramni garuu keessa seenee namni hundumtuutu hojjete akkas godhanii amma jedhamu bakka sana deemitu kana sirreessitanii gara internaashinaalitti dhufe jedhanii yaada sana fidanii waliin guddisaniiti gaariidhaan jedha. Guddina aartii Oromoo afiyyuu eenyurraa maaltu eegamame? Jalqabarratti numarraa eegama ummatumarraas eegama ummatuma keenya biradhas immoo rakkoon kan jiru sababni isaas amma koomentiin baay'ee kan qaqqabu ani fiilmii afaan Oromoon ilaalu kan jedhu ummatuma keenya biradhaa kan dhufu dhugaa dubbachuu fi amma warri ilaalan of beeku jedhee yaada. Sun garuu hin ta'u jalqabu numatu aartii keenya guddisuu qaba jaateef guddisnee social media irratti baanii kun akkasitti hojjetameef wanta gaariitu hojjetame taanaan wanta sana leellisuudha. Appreciate gochuudha. Wanta gaarii miti taanaan garuu kun itu sirratee kun seerra miti safuu Oromoo keessa sin jiru jedhanii karaa sanaan guddachuu hin danda'a jedhee yaada akka kootti. Nurraa immoo irra hojjetu irraa immoo safuu Oromoos kan hin cabsine aadaa Oromoos kan hin tuqne jechuudha. Egaa itu hojjetame namoonni barreessitooti baay'een jiru Oromoo keessa dhugaa dubbachuuf iddoo guddaa kan ga'uun maluuf garuu immoo iddoo sanarra kan hin jirre namoonni baay'een jiru. Dhugaa dubbachuuf addaan si kutaa dhiifama. Afaan Amaariffaa irratti barreeffamoonni gurguddoo barreeffaman yoo dudduubatti deebitee ilaaltee namni sun Oromoodha. Sirriitti. Maaliif afaan Oromoon hin hojjenne kan jedhu gaaffii nama hundaa dhugaa dubbachuudhaaf anaaf siroon gaaffii kan natti ta'u gateef jechuudha. Akkuma jettee immoo afaan Oromoffaadhaan kana dura dhugaa dubbachuudhaaf guddina aartii Oromoo badaa gatiin turreef suma ilaalaa turreedha. Amma tarkaanfii tokko tarkaanfatee jedhanii kan inni yaadan xuruu deemaa jira karaa muuziqaadhaan isaa ta'u karaa fiilmiidhaan karaa diraamaa garaagaraadhaan sitkoomii adda addaa afaan Oromoodhaan hojjetamaadha kan inni jiru xiqqoo tarkaanfii tokko tarkaanfateedha kan inni jiru jedhee yaada. Akkuma jettee immoo namni baay'ee amma mataasaa araan diraamaa afaan Oromoo ilaaluun barbaadu kan jedhan ni jiraatu. Kanaaf isaan kanaaf yaada kamii kaastaafme? Dhugaa dubbachuuf injurus garuu dhugaa dubbachuuf injurus kan ilaalamu. Amma guddachaa jira kaa. Durii injiru ture jenna amma garuu dhufaa jira. Wanti gaarii mul'achaa jira. Hojii ijoollee qaqqaxalee ciccimoon baay'een gara miidiyaa kanatti dhufanii hojii mataa isaanii gahee mataa isaanii bahachaa jiru jedhanii kan yaadu. Sirriidha amma jira dhugaa dubbachuuf jira. Sana numa tollee garuu qaba. Amma tiyaatiroonni kan hojjetaman jiru, fiilmiiwwan kan hojjetaman jiru. Gaafa ilaalanii kitaabota adda addaa aartii keessa jiran sababnateef gaafa eebbifaman gaafa wantoonni akkasii jiran ilaaluudhaan, deeggaruudhaan, koomentii gochuudhaan kun sirriitu sirraa'ee jennee wal gargaaree wal ciran dhaabbanidha. Aartiin Oromoo kun kan inni guddachuu danda'u, industiriin fiilmii afaan Oromoo kan inni guddachuu danda'u gaafa sana ta'udha. Sanaafuu nutis hundumti keenya iyyuu namoota ilaaluurraa kaasee uummatuma Oromoo hundumaa biratti yaaluudha bakka ilaaluu qabu. Ilaalanii ituun ilaaleen fiilmiin afaan Oromoo akkasidha gochuun danda'amu yoo ilaalteedha. Ilaaltee booddee xumurtee kun itu sirratee irratti gaarii ture. Kun immoo baay'ee gaariidha wanta gaariidha jedhu nama jechisiisuu jiraate wanta sana gaariidha jedhanii darbuu qabu jechuudha. Kireeditii kennuun waan dirqamateef yeroo sana aaktiingimti iyyuu guddata. Miirri nama hojjetu sanaas hin kaka. Amma garuu namni aadaa wal jajjabeessuu qabu. Wal jajjabeessuu aadaa wal jajjabeessuu xiqqoo ni hir'ata. Sanatu guddifanneeti baay'ee gaariidhaan jedhama. Akkasumas kanarratti dabalemaan kanneen kaasuu barbaadu karaa namoota hojjetanii karaa namoota industirii kanarra jiran immoo wal gargaaruudhaaf badaa hin mul'atu. Dhugaa dubbachuuf amma afaan Oromiffaanii yoo xiqqaate sitkomiin, diraamaan, fiilmiin hojjetaman baay'ee ni jiraatu. Namadhaan namni hundumtuu iigoo mataa isaanii qabaata. Garuu immoo walii keessaniin waliin hojjechuudhaaf gahee akkamii ba'atamuu qabatee yaadame akka keetti? Waliin hojjechuudhaaf namoota amma fakkeenyaaf dhuguma akkati jettee
namni dhimma kee qabu hin jiru. Hojii kan eegoon adda addaan jiraachuu danda'a. Garuu amma danda'ametti toliin hojiin hojjetame. Baay'ee. Kollaabiidhaan hojjetame. Wal jajjabeessuudha asirratti malee. Amma fakkeenyaaf diraamaa hiree qofaa irratti daangeffamee turuun barbaadu kan biraa hojjechuu nan barbaada. Iddoo biraa deemuu nan danda'a boroolee piroodakshinii adda addaa seentee hojjechuu dandeessa. Yeroo sana namni wanta itti dura hojjettee ilaaluus danda'an sararaas kee dhufuu danda'a. Kaan immoo akkasumaan kan jalqabuma isaaf ta'us jiraachuu danda'a. Yeroo sana wal jabeessuudha akkasitti hojjetame kunitu akkasitti wal deeggartee gaariidha jedhee yaada. Komantii badaas gaariis walii kennaa deemu. Amma nu bukkeetti kan hin baratamne ana bukkeettis sodaan jira. Namni tokko gaafa balleessutti ni himtu. Maallaan jedhamu laata yoon akkas jedhee natti mufachuu danda'a laata itti wanta yaadduuf sanan kaastu. Garuu immoo kaasuu qabda dirqama itti himuu qabda. Itoo akkas hin gootuttee gaariidha. Wanti kun kana balleessaa jira. Aadaa akkasiitu baratamaa goonee ituu wal gorsinee waan balleessee akkas gootee abdii kun badeeraa sababa keetti akkas ta'e okay jettee fudhattee baay'ee gaariidha. Baay'ee namni yoo ituu dadhabina koonatti immoo baay'ee natti tola. Sasadha kan barbaachisu. Sasadha kan barbaachisu. Kana sirreessi koomintoonni akkasii baay'ee mana jabeessu dhugaa dubbachuuf. Gaariidhaa qofatu hin taane kanatu sirreessite wanti jedhu. Sidee gara jaatee paartii keessatti immoo wanti kun barbaachisaadha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf poodkaastii kana gaafa jalqabu yaadu keessumaa guddina aartii Oromoo keessatti namootaan gahee mataa isaanii ba'achaa jiran gara waltajjii kanaatti finnee marii ni taasisna. Marii kana gaafa taasisnu immoo haasofnee dhiisuu qofa osoo hin ta'in gara furmaataatti akkamiin fiduu qabna kan jedhuudhaan kan kee gati ta'ee fi ammas wajjinis turtii kana gaafa taasisu maal gara sammuu kootti kan dhufu sila kaasaa ture dargaggeessi baay'een jira dhugaa dubbachuu natti tola ammarra isa durii caalaa dargaggoonni baay'een aartii kanarra jijjiiru. Garuu gaafa isaa wajjin hojjetan hin mul'atu. Bakka irra deebi'aman jedhanii afaan biraa yoo ilaalle dhugaa dubbachuu fi sagantaan tokko yoo jiraate wal waamanii wal jajjabeessanii amma fakkeenyaaf ati sagantaa eebba fiilmii keedha taanaan namni naannaa keera jiru qofa osoo hin ta'in namoota biraa kaasanidha kan isaan dhufanii argaman. Afaan Oromoodhaan garuu dhugaa dubbachuuf wantoonni akkasii hin mul'atu. Kanaaf tokkummaadhaan akka hojjetamuuf maal gochuu qabna itti yaaddame. Akkuma nama sila jedhee asirratti ammas taanaan wal deeggaruu mala. Dhuguma amma fiilmiin tokko gaafa eebbifamu yookiin gaafuma akkasumaan salphiseesitti immoo kiruu wayii jiran fakkaata jechuun amma sooshaal miidiyaa irraati namni tokko fooloorii baay'ee qabaachuu danda'a. 100,000 isaa ta'u miiliyoona 1 isaa ta'u qabaachuu danda'a. Nama sana namni jaallatu nama muraasadha. Kan nama isa fooloo godhu dhabni nama mucaa kana beektaa akkas konteentii akkasii jira natti hin tolan jaalladhu. Inni ilaalle meebii nama sana jaallachuus dandeessa keessa seentee wal deeggaruun hin jiru. Gara sanaan maaltu ta'a namuma mucaa kana deeggaruu qofadha kan fooloo godhu jechuudha. Malee asii immoo kan ati immoo kan biraa jaallattaa inni kun kan biraadha kan inni hordofu fooloo kan inni godhu. Suni yaa'u itu wal deeggarre kanarratti namoonni sun immoo gaafa hojjetan maal godhu isaan bukkees jira namoota hojjetan bukkee morma feemasii kana bira nama isaan ol ta'e jaallachuu xiqqoo jiraatanii akkasii inni hin ta'u itu wal baranii walii wajjin kollaaf godhaniiti gaariidha. Baay'ee guddachuudhaafis akkasii guddinaafis isatu gaariidha jaatiif karaama warra Amaariffaa yoo ilaalte baay'ee tiktookari beekamaan tokko har'a be'ennaan maybe yeroo taanutti viidiyoo muraasa erga hojjetee beekame booda namoota warra kaanii wajjin warra dura beektu wajjin kollaaf godhee wajjin hojjechuudhaan wal guddisuudhaan baay'ee deemu jechuudha baay'ee guddatu nu bukkee sun hin jiru. Warri kun immoo akkasuma fumaatii jeequu maal jettee salphisanii nama ilaalanii bukkee darbu jaateef jechuudha. Sunitu wal bira dhaabbannee wal deeggarree yaada isa waliif kennineeti amma ta'e sirrata jedhee yaada.
baay'ee anis hawwii koo dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu ijoolleen humna qaban baay'ee ni jiraatu kenna addaa qabatan afaan oromooti dhugaa baay'ee mana dinqisaa jira amma ijoolleen kenna addaa qaban gara miidiyaa kanatti dhufaadha kan isaan jiran kanaaf walfaana hojjetame guddina aartii oromoo irratti hundumtuu gahee mataa isaa baatee akka oromoo akka saba tokkotti immoo industiriin kun gaafa guddatu sabichuma sana gati fayyadamuuf hundumti keenya iyyuu harka wal qabannee kan itti guddisuu qabnu jedhanii kan yaadu. Gaafi biraammoo kanan si kaasuu barbaadu qorumsa irratti sila kaasaadha kan nuti turre ijoolleen baay'een immoo koomentiidhaan badanii jiraatu. Keessumaa namni tokko yaada mataasaa kennaa mataasaa fidatee gaafa dhufu hundumtuu yoon koomentii jiramni nama gaafa dhiphisu maaf akkas ta'e safuu wallaalama yeroo baay'ee maal gaafa jedhamu nagaa namni maal naan jedhaa dhiisaa jedha namni baay'ee namni akkamitti akka dhiisuu danda'u kana dhugaa dubbachuudhaaf ana akka kootti nulfaata jedheen kana yaadu namni kana jabaatee darbe kanaaf dhugaa nama cimaadha. Koomentiidhaaf namoonni badan ni jiraatu. Namni baay'een isa sodaata sooshaal miidiyaa hojjechuu barbaadu garuu maal naan jedhu namni maal naan jedha sana cabsuutu irra jiraata. Cabsitu taanaan bor namni maal naan jedha jettee naan yoomiyyuu hojjettu jechuudha. Abbaa waan barbaadan jedhan yaada sana irratti ati hundoofte koomentii siif kennamu sana irratti jabaachuu qabda malee akkuma sila kaase nan sodaadha maal naan jedhu koomentiidhaan yoo naan rabsaloo maal wanti jedhamu jiraachuu danda'a sooshaal miidiyaa irra sijaatee fi sana ituun sodaatiin ulfaachuu danda'a jalqaba irra koomentii negatiivitii gaafasti baay'atu simaan si sodaachisuu danda'a garuu fooyyessuudha nama sana wajjin namuma koomentii negatiivitii kennaa turetu bormoo si jaallachuu danda'a si leellisuu danda'a waan ta'eef hojii keetu si baasas hojii gaarii hojjettee naan hojii safuun cabsine tiktookii irrattis haa ta'u wantoota diraamaa adda addaadhaanis wanta safuu oromoo eegee taanaan namni dhimmatti jechi godhuuf hin qabu namni sun immoo si kaases dhimma isaatti kennuu hin qabati sababni isaas karaa sirrii deemtee taanaan ofitti amanamummaadhaan gara duubaatti naannooftee namoota sana ilaaluu hin qabdu. Ofii kee gara fuulduraattidha kanatti deemuu qabdu. Garuu immoo ofii kee balleessitee taanaan baduu qabdachumaan iyyuu dhugaa dubbachuuf. Wanta safuu cabsoo beekamtiif qofa karaa qaxxaamuraa jedhamu. Deema jettee wantoota adda addaa balleessitee dhufta taanaan yeroo muraasa wanta hamaa wanta badaa ta'e hojjettee sana boodedda waan gaarii hojjettee dhiifama jettee uummata bukkeetti fudhatamummaa argachuun baay'ee ulfaachuu danda'a. In ta'us barbaachisaa miti. Karaa keenya sirreenyummaa keenya sirriidhaan yoo baaneedha gaarii kan ta'u jedha. Ta'u hunduma keenya nu gargaaru gaa mee gara sooshaal miidiyaatti gaafa dhufnu immoo sooshaal miidiyaa hundi isaanii fayyadamta jedhina kan yaadu. Mee maal kanatti fayyadamtu sooshaal miidiyaa? TikTokii jira. Facebookiinis jira ofishaalii yaa kanuma durumaa kaasetti fayyadamudha manattis aktiivii miti garuu kan teelegiraamii. Okay. TikTok irratti kontentii akkamiidhaan kanatti amma hojjechaa jirtu? Kontentiin kollee amanatti kontentii motivational speakeridha. Jechootuma nama jajjabeessuu danda'an jechoonni sun karaa asumaan dubbachuu kan barbaadu anaan kan ilaallatan miti jechuun namuma hundumaa yaada nama hundumaa kan ta'e wanta ta'e wanta dubbiseeraas wanta naaf dhufeerraas kanan hojjedhuudha. Kontentii akkasiidha kanan qabu. Gara fuulduraatti maybe short movie kan karaa TikTokii namootuma hiriyoota keenya waliinis karaa sanaan fa'aa naan dhufa jedhee yaada. Guddaa namatti tola gaa yaada keenya gara xumuraatti fidaadha kan nuti jirru silas kaaseedha kan hin ture. Irra caalaa miidiyaa irratti namoonni keessumaa industirii oromoo kana guddisuudhaaf itti gaafatamummaa hin qabu jedhee kan yaadan. Kanaaf ati immoo gahee mataa kee ba'achuudhaaf namoota naannoo kee irra jiran haala kamiidha jechuun ati already industirii kana keessa jirtati. Anamma akka kootti maal yaada bitaa yeroo baay'ee gaafani waan barumsa gaarii yookaan immoo leenjii gaafa leenjuu dhugaa dubbachuuf ijoollee naqamtee yaadan. Yookaan immoo ijoolleen naannoo irra jiran tun akkas godhee barsiisanii isaan leenjii kana argatanii jireenya kan yaadu gattee fi atoo gara fuulduraatti yaada kamii qabdamee industirii kanaan keessumaa namoota hundumtuu iddoo beekuurraa kaa'amti. Gandummaa miti kuni naannoo beektuurraa kaatee irratti hojjettu gatteef waan akkasii faaratu hojjechuudhaan voolontarii hojii adda addaa leenjii kennuus ta'uu danda'a akkas diraamaa kana fa'aa leenjii kennitee dargaggoota biraa kaasuudhaaf wantoota akkasii hojjechuudhaaf yaada qabda.
Dhugaa dubbachuuf amma sana gochuuf illee an gahaa miti jedhee waan ani yaaduuf gara fuulduraatti maybe ituun barumsaan deeggarame haalli isaanaaf mijatee namoota kana karaa qabsiisuu kan danda'an namoonni baay'een jiru namoonni experience baay'ee qaban jiru isaaniin fayyadamtee namoota kana gara artiitti fiduu dandeessa haalli isaa ati dandeessa taanaan siif mijateenaan waaqayyo si gargaaraan wanti ulfaatu hin jiru. Kanaafuu ani kanan gargaaruu danda'u maybe namootuma naannoo koora jiranii inni ilaalta miti namuma argitee tu kana hojjete aktiingii kanatu hojjete jettu yoo jiraate namoota sana gorsuu nan danda'a. Tu kana hojjete. Kenna isaanii irratti ilaalte kana maaf hin hojjennu kana hojjennaa qoyma. Nyaasofta yaadaan yaa'u gara hojiitti fidu isaatu xiqqoo ulfaata. Dadhabbii sin qabaata. Sanatu xiqqoo booddeetti na hambisa malee dhugaa dubbachuuftu nama hundumaa nama fedha aartii qabu gargaariitii baay'ee natti tola barnoonni adda addaas immoo jiru kan kennaman sanatu hordofanii isaanumtuu karaa mataa isaanii argatu jedhee waan yaaduuf amma teknooloojiin jira leenjiin jira baay'ee bakka yuutuubii marraayyuu barumsa baay'ee argachuu danda'u intarnaashinaali kan isaan gochuu danda'u fedha isaa qabu taanaan argachuu danda'u jechuudha. Qophiiwwan barnootaa adda addaa kan kennaman jiru kan aktiingii sana yoo hordofan ofumaan iyyuu of barsiisuu hin danda'u jaatee fi karaama sana of deeggaran hin jedha. Guddaa galatoomii egaa turtii bareedaa kan nutti taasisaa jirru mee abdiin sooshaal laayifiin isaa maal fakkaata walitti dhufeenya hiriyoota kee wajjin qabdu keessumaa industirii fiilmii kanarratti immoo namoota hedduudha kan argitu. Walitti dhufeenya keessa maal fakkaata sooshaal laayifiin kee maal fakkaata? Sooshaal laayifiin koo baay'ee sooshaabiliidha jechuun nan danda'a dhugaa dubbachuu fi nama jaalala jettee tasla gammeen nama jaalalaadha. Sooshaal laayifiin koo namoota wajjinuma bakka ijoolleen hiriyoonni koo jiru ijoolleen wajjin hojjennus jiru iddoo adda addaatti namoota baay'ee sababa hojiidhaanis namoonni barti jiranire namoota sana yeroo gaddaas yeroo gammachuus wajjin dabarsuudhaan karaa kana dhugaa dubbachuuf biizii madhaan iyyuu baay'ee manii sooshaabilii jaateef dandeemaa nama gaafachuus yoo ta'e wantoota akkasii affeeraan weessu jiraate waamichis maalis yoo jiraatu bakka sanatti nan argamaan hin deemu waan jedhamu natti tola dhugaa dubbachuuf deemee gammachuu nama sanaa hirmaachuun gaddas yoo ta'e deemtee jajjabeessu dirqama waan ta'eef isa natti tola namoota baay'ee wajjin hin ol argaa. Tun bashannanuunis natti tola karaa baanee ofiisee yeroo kennuu qabda mitiire na boqonnaanis natti tola. Nama boqodhaa yeroo hojjechuu qabutti nan hojjedha. Hojiin qabu taanaan sun boqodhee bilbila koo irratti wantoota adda addaa ilaaluudhaan tiktookis waanuma hojjedhu kanarraa wajjin wal qabate sanuma sanaan hin dabarsa. Gara fuulduraatti aartii irratti itti gaafatamummaanis waan irra jiruuf edda aartii miira maatummaadhaan keessa lixxee booda gara fuulduraatti hojii gaarii hojjechuuf immoo namoota si ol jiran irraatii muuxannoo fudhachuun dirqama waan ta'eef namoota sana tuun argadhee namoota abaluu jechuun danda'u asitti namoota itti dinqisiifattu jiru miti namoota sanatti siqtee akkamittiin kollaab gochuu dandeessaa akkamittiin immoo yooma sun kollaab gootee hojiin hojjechuu dadhabdellee muuxannoo isaan dabarsan aartii keessatti waggaa dheeraa baay'ee kan hojjetan jiru sana ituun argadhee hojjedheetiin natti tola. Gara fuulduraattis kanumaan hin biizii of godha jedhee yaada malee walmaa adda ta'e illee hin qabu. Guddaa namatti tola egaa turtiin keenya gara golabaatti waan dhufee jiruuf waa'ee diraamaa hiree irratti dhuma irratti kan hin kaasuu barbaadu. Kana booda ammamna kan hafee jiru kan immoo haala kamiidha kan adeemsaa jirtanii hiree jaalalaan itti fufamuun dhaabbata. Ittuma fufa. Kanaaf daawwattootni nu eegaa jettaa jechuudha. Nu eeganii boorsan fiilmisii irratti nu eeganii qophiiwwan adda addaa jiru dhugaa dubbachuuf diraamaawwan adda addaas jiru karaa sana boorsan fiilmisii deemanii daawwatanii gara fuulduraatti hireen akkuma jirutti ta'e wanti dhumne hin jiru mitiire yeroo mataan isaa gaafa ga'u hin dhuma garuu nuti jirra. Darbitanii itti fuftistu. Itti fufaa jechuudha gara fuulduraa tolumaan guddisaa deemna jaateef hundumti isaaniiyyuu nuna daawwatan. Baay'ee galatoomi dhuguma waamicha koo kabajjee as istiidiyootti argamtee na waliin turtii bareedaa akkas taasisuudhaaf guddaa natti toleera. Mee nu eebbisi mana kana eebbisi.
waaqayyo eebbisu jedheera. Amiin amiin. Keessummaa kee kabajaa gootee waan na waamteef guddaa galatoomii akka boodkaastii keetti. Akka yeroo mi'aatti immoo thank you. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun wanta baay'ee hawwudha yeroo baay'ee namoonni hedduun ni hawwu jireenya kan yaadu. Hiriyaa kee wajjin teessee akkas haasa'uun carraa guddaa jireenya kan yaadu. Si wajjin haasa'u kootti baay'ee natti toleera. Dubartii adda yoo qabdate carraan si kenna. Guddaa galatoomii dhugaa dubbachuuf anis baay'ee natti toleera. Jalqabuma kaasnee ol beekna naqamtetti. So amma immoo nama teenye guddannee nama karaa mataa keenyaa yaada mataa keenyaa haasa'aa jirra. Borboroolees immoo hojii keenya anis karaa koodhaan guddadheetis karaa kee namoo experience taane gaafa dhufnu immoo muuxannoo lamma tola arguu dandeenya. Irra deebinee akka arginu hayop. Achiin nu haa ga'u waaqni. Achiin nu haa ga'u. Guddaa galatoomii yeroo sanaan nu haa ga'u. Amiin amiin. Atis galatoomiin jedha. Naa ta'aati. Dhumarratti namootaan galateeffadhu. Yaa borsan fiilmisi maatii borsan fiilmisi walitti qabee hundumaan isaanii galateeffachuun barbaada. Asitti dhiyaachuu koofi sababa kan ta'an isaan waan ta'eef karaa sanaan isin dhufee waan ta'eef isaaniin guddaa galateeffachuun barbaada. Maatii koo hundumaan isaanii asittis kan argamanii naqamtettis kan argamanii hundumaan isaanii guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Isiniin jaalladha waan na jaallattaniif. Maatii borsan fiilm. Waan hordoftaniif hundumti keessan hiriyoonni koos hundumti keessan iyyuu galatoomaa jechuun barbaada. Namoonni baay'een kan deeggaran jiru yaadaanis ta'e hundoota adda addaadhaan kana godhi sana godhi jechuudhaan namoonni baay'een deeggaran waan jiraniif isaaniinis galateeffachuun barbaada. Guddaa galatoomii abdii. Naa ulfaadhu naa jiraadhu si haa baru kottu nu dubbisi. Guddaa galatoomii.